Jira jirtu jenna ilmaan Oromoo qaqqaalii viidiyoo kana namoonni isin bira gahee sheer gochuudhaan sagalee ummata kanaa haa taanu isiniin jedha. Akkuma beekamu namni dhukkubsatee du'uun numa jira, beelahee du'uun numa jira, dhahamee du'uun numa jira. Akkasuma ajalli Rabbii siree irratti itti geettee achumaan hafuun numa jira. Garuu bakka tokko bishaan guyyatti yeroo 3 yeroo 4 dhugaa jiraatutti tokko guyyaa takkatti bishaan dhugu dhabee du'uun waan namarraa hin eeggamne, waan ilma namaarraa hin eeggamne. Tokko guyyaatti yeroo 4-3 nyaataa, tokko ammoo guyyatti yeroo takka waan nyaatu dhabee du'uun namarraa hin eeggamu, waan ilma namaarraallee hin eeggamne. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana buqqaatonni naannoo Sumaalee irraa buqqa'anii godina Baalee keessatti qubsiifaman yeroo ammaa kana hedduu waan garaa nama nyaatu keessa jiran. Haa ta'uutii miidiyaan Oromoo kan qaban keessaa miidiyaa OMN, OBS fi OBN yeroo ammaa kana sagalee ummata kanaa maaliif hin taanes, ummata kanarraa maaliif hin dubbanne? Yeroo isaan dhumanii bakka takkatti awwaalamuuf deeman namoonni akkana iddoo akkanaatti du'anii awwaalamanii jiran jechuun bu'aa hin qabu. Odoo isaan hin du'in, odoo isaan dheebotanii dheebuun hin du'in, osoo isaan beelahanii beelaan hin dhumin, odoo isaan dhahamanii hin du'in, ummata kanaa birmatanii ummata kanaa sagalee ta'anii sagalee ummata bal'aa, sagalee ummata Oromoo akkuma ta'an san ummata kanaafis sagalee ta'anii akka isaan dararaa kana keessaa bahan gochuun irraa eegama. Haa ta'u wanta nama saalfachiisu, waan nama qaanfachiisu yeroo ammaa kana yeroo jijjiiramni jira jedhamee yaadamu kana ummanni beelaan dhumuun ammoo waan nama saalfachiisu, waan hedduu nama gaddisiisudhas. Akkuma beekamu odoo naannoo biraa keessatti uumame yookiin maqaa dha'uunis baadhus odoo Goojjam, Gondar keessatti rakkinni uumame miidiyaan dhaqanii gabaasuudhaaf waan isaan dhowwuu hin qabu. Sababni isaanii ni beektan ta'a. Haa ta'uutii ummata kanaaf sagalee haa taanu. Waan hedduu garaa nama nyaatu, waan hedduu nama dhagahamuu qabudha. Ilma namaa ta'ee beelahee si biratti du'uun, ilma namaa ta'ee dheebotee si biratti du'uun nama keessaa nama baasa. Waan hedduu nama saalfachiisu, waan hedduu nama qaanfachiisu. Oromiyaa keessa ta'ee yeroo akkanatti ilmaan Oromoo dhuman algaadhaan baatamanii haati ilma dahuudhaaf hospitaala yeroo deemtu ilmi namaa bishaan eelaa yookiin bishaan harreen itti fincaa'an yeroo dhugu, abbaan ofii yeroo dhukkubsatee sireen baatanii deeman, ilmi namaa yeroo bishaan harreen itti fincaanu dhugu. Kana caala waan nama saalfachiisu hin qabu. Kana caala waan namatti dhagahamu hin qabu. Yaa Oromootiyya, sagalee waliif haa taanu. Sagalee ummata Baalee yookiin buqqaatota Sumaalee irraa buqqaanii godina Baalee keessatti qubsiifamaniif sagalee haa taanu isiniin jedha. An viidiyoo kana akkasiniif waraabe Saliim Umar jedhama. Viidiyoo kana sheer waliif gochuudhaan ummata bal'aa, saba bal'aa, saba garaa bal'aa, saba yeroo hunda waliif dhaabbatu biraan nagaa isiniin jedha. Galatooma.